Shi qabdiilee keessatti gareedhaan dhuunfaadhaan kan kennaman akkasitti kennini seerkonaa deemee ture. Akkamitti immoo faayidaan isaa qabxiin hundumtuu waggaa dhufu ofiif ida'ee waggaa sana kan waraqata irratti itti rakkannu hundumaa marsaa tokkoffaa fakkeenyaaf Birtukaan Ogeessaa jedhee kunoo isan qabxii ammalaachaa ture karaa akkasiitiin sooftiweeriin keenya hojjechuu danda'a. Moosaajiin keenya gaarummaan isaa kanaa kan ji'a waraqaa baay'ee dura akkasitti galmee keessa tursiisnee ittiin rakkannu hundumaa kompiitara tokko keessatti waan hundumaa yeroo muraasaan hojjannee hojii keenyan saffisiisaa. Kan biraa qabxii akkasitti ilaaluu qofa miti waraqaa ragaa kennullee waraqaa ragaa kennuu barbaanne marsaa tokkoffaa irratti kan ji'a lama kilik waan godhee fi kunoo ogeessaa suuraa asirratti maxxanfachuu dandeenya. Akkaataa haardkoopiidhaan kennuuf abbichatti nutti tolutti waan hundumaa mijeessee karaa akkasiin kaa'ee jira. Waliigala qabxiin 89.72 ta'ee akkuma arginu olaanaa keessa jira. Sa'aatii muraasa qabnuun seeraan yoo fayyadamne karaa akkasiitiin hojii keenya beeknee sa'aatiin fayyadamna. Moosaajiin kun walumaa galatti sirriitti akka hojjetu argina. Gaafatti gaafatamaa mirkaneessee ogeessa madaalee kan jedhu hundumtuu inni waraqaarra jiru hundumtuu asirra jira. Gara hoomiitti deebi'uus hin dandeenya. Yaa'u akkuma argaa turre fooldara sana keessatti wanti sadii jira. Cheeklistiin jira, abbaa deemsaan ogeessi jira. Cheeklistii keenya duraan bannaa piroofaayilii fi waliigaltee sanada raawwii qopheeffannaa abbaa deemsaa banneet piroofaayilii jijjiirreet sanada raawwii waliigaltee waasaraa qopheeffannaa. Ogeessi immoo akkuma argine kan ji'oota ogeessa bira deemee banaa kan ji'a waggaa qopheeffatu kan torbaniif immoo inni eeyyamaa fi amma akkamitti qoonnaa isa jedhu san sa'aatii yeroo keenya beeknee isa yeroo hojiitiin baay'isnee guyyaa hojiitiin baay'isnee sa'aatii sana achirra keenya jechuudha. Isaaf waan hundumtuu akka qabxiitti jijjiiramee dhufu immoo argineerraa kana fakkaataa Moosaajiin anaa galatoomaa ammuma shaakallu baraa deemna. Kanaafuu yaa wal jajjabeessaa gaaffii yoo qabaattan immoo kutaa taaqaatti dhuftanii gaafachuu wal barsiisuu dandeenya. Galatoomaa.